Namni tokko gaafuma inni buddeen nyaatu sitti hin tolu. Jireenya hafuuraaf jireenya foonii waan tokko isitti hima. Nama tokko gaafa inni buddeen si biraa nyaatu sitti hin tolu yookiin immoo sitti tola. Nama tokko wajjin nyaadhu sin godhu. Nama naamusa nyaataa hin beekne wajjin nyaachuun otuu qurxii fidanii midhaan si cufa. Nama naamusa nyaataa hin beekne wajjin teessee nyaata ajajjattee nyaachuun see tokkicha fudhattee lammaffaa irratti si dida. Sababni isaa nyaaticha tadhaayetu hin taane namatu wajjin nyaatu sanatu naamusa nyaataa hin beeku. Beekee nyaatu jedhama. Akka waa akka bara sabaa sabaattiitti namni tokko ham asitti hin nyaata asitti ham akka bara sabaa sabaattiitti bara sana beelatti ture jedhanii akaakayyuun keenya tokko hin haasa'u dur. Abboonni keenya hin haasa'u. Akka nama lammaffaa buddeenitti hin deebineetti nyaata namni tokko. Lammaffaa akka nama deebi'ee buddeen nyaannetti. Karaa hafuurummaatti naa fudhaa dubbii kana waan isinitti mufani. Jireenya hafuuraa keessatti namni nyaata wangeelaa nyaanne nyaata hafuuraa namni hin qabne hongeen rukutamaadha. Waldaa keetu taa'u hongeen dhaamaadha. Waan hafuuraa kun hin galuuf dafee si bira taa'ee nyaata si cufa. Akka ati dubbiin fudhanne si godha. Akka ati hin faarfanne si godha. Naamusi isaan dhumneef siisteemi isaan dhumneef amma walumaa galli keenya rakkoo waldaa dhaquu hin qabne. Baay'een keessan rakkoo kadhannaan qabdan namni sinii kadhata. Tarii of yoo dadhabdan illee bilbilaan illee waan tokko naman kadhachiifatu rakkoo kadhataa miti. Siisteemi sun nuun galiin jirama siisteemi kadhannaa siisteema amantii nurraa badeera. Akkamitti akka fayyadamaa ta'an Waaqayyo wajjin akkamitti hojjechuun akka danda'amu nurraa badeera baay'een isaa. Sababni isaa yoo godhe haa godhu namni jedhu milkaa'u. Meeturuutu dhaggeeffadha waa sitti men kadhannaatti fufaan. Yoo fayyise nana fayyisu namni jedhu hin fayyu. Yoo nama na goote nama na godhe namni jedhu kottaadhuma isaa tachitti malee nama hin ta'u. Mihoo jedhe mitiire namtichi yoo dandeesse mee nuu fayyisii jedhaniiti maraatutti fide Yesuusi. Yesuusiin hin jedhama akkas. Mihoo dandeesse namni waaqa duwwaa nama duwwaadhaan jedha miti akkas. Waaqaanis hin jedhu mihoo dandeesse fayyiftaare bartoonni harkarra kaanii dadhabanii harkatti riganii dadhabanii si afurra maan gadhiisuudha. Maaliin waci naannoo kanatti maaf ta'e Yesuusitti adeeme. Gaafatti adeemu maali yaa barsiisaa namichi kun akka nuu fayyuu barbaanne bartoota kanatti finnaan dadhabanii jedhan. Haasaaniit mee ati immoo yoo dandeesse nuu fayyisika jedhan. Yoo dandeesse jettanii reedha Yesuus. Mee yoo dandeesse jettee reedha dubbistan. Yoo dandeesse jettee reedha. Baa ofii baachuu dadhabde namatti kennu hin dandeesse itti kennu. Ilaa kanatu itti tolarra. Amantii akkasii dafee fudhateessu. Namoonni tokko waan micciiramaa fidana. Waan walxaxaa fiduun kee gaarii. Waan walxaxaa Waaqayyoo matiika. Ofii keeti immoo waan walxaxaa fiddee of hin xaxin. Dubbiin kee xaxamaa, mul'anni kee xaxamaa, hojiin kee xaxamaa, ofiis xaxamaa taatennaan mee Waaqayyo garan qabeessi haa gargaaru. Mee tajaajilaan ammam sitti talalau ammam sitti asii haa kadhatu mee akkamitti si haa ta'u. Ofii keetti akkamitti of xaxxe sitti moo hin ta'u wanni kun hin milkaa'u. Bara dhufaa darbaa naa dubbata xaxxee teessi bakka. Dubbiin keessa dama ofii xaxamte tana. Namoonni tokko dubbii hiikanii ofii hiikamanii dubbii hidhamaa Yesuusitti geessu. Isin hin galu kun beekaan. Nama lamaaf galume. Ofii hiikamoo dubbii hidhamaa Yesuusitti geessu. Ofii hiikamoo dhukkuba xaxamaa fayyuu hin dandeenyetti geessu. Abeeti amantiin dubartii kana. Abeeti amantii namicha kana Israa'el keetti argee hin beeku. Biyya kana keetti amantii akkasiin argan. Namichi hiikamaadha dubbii isaatu hidhama. Amman keenya waan lama dubbiin keenya hidhama nuuf hidhama. Ofii hidhamnee dubbii hin. Nama dubbii jaallatu abshaalatti yeroo baay'ee callumattee namarra mudaa barbaadde taanaan namaa hojii akka waliin galle beeki. Koo nama cal jettee dhumaa namarraa mudaa barbaadde taanaan kumaata margaa ol ta'an ta'e nama hojii waliin hin galtu. Warri gaa'ila akkeetti gaa'ila isaanii diigan baay'een isaanii. Sa'aatii tokkotti heddii tokko walakkaatti dhufan maa tokkotti hin dhumnee dhamman diigama. Otuu hubattee
hojiirra tureetteeti isaati tokko walakkaatti simatti turte. Hojiirra ture sammuu qajeelaa yooban. Ofiis xaxamtee gaa'ilas xaxte. Ofiis hidhamtee gaa'ila siiti jedhamni akkasii. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin dubbifanna. Tokkoffaa Qorontos yookiin isa duraa Qorontos boqonnaa 2. Boqonnaa 2 lakkoofsa 9 caaffata qulqullaa'oo keessatti Waaqayyo warra isa jaallatanii fi waan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse. Ji namaa nagarre gurri namaa hin dhageenye yaanni namaas biran geenye jedha. Dhaga'uu kan barbaadan ilaaluu kan barbaadan. Namoonni dhaga'uu barbaadan maal jedhedha ilaqu. Namoonni arguu barbaadan immoo maaltu taa'edha ilaqu. Warri maaltu taa'edhan yeroo baay'ee baay'inaan tifoozootti baay'atu. Lafa xabaatti, lafa diyeesitii fi lafa zargii, lafa uummata lafa baay'ina namootaatti argamu. Isti maaltu taa'ar? Eenyu fayyala? Eenyutu ergaa fudhatala? Namoonni jedhan tifoozoo yookiin warra ajaa'ibiidha. Warra ajaban. Maalin dhagaa edee kan naqu garuu rakkina gatee ulfina fudhatee gala. Namoota akkasii baay'ata. Maalan argadha? Yesuus irraa maal dhaga'u laara? Waa'ee nama kana waa'ee gooftaa Yesuus waa'ee macaafa qulqulluu raajii sanarraa maalin dhagaa warra dhantuun dhaga'in hin galan. Sababni isaa Yesuus akka isaan dhaga'aniif gurra namootaa irratti xiyyeeffate. Namooti diishii kana baatanii gurra duudaa fudhanii waldaa dhaqu. Diishiin kun irraa jira. Otuutti lallabuu gurra kan qabu safurri qulqulluun waldaa kiristiyaanaatiin jedhu hadhaga'u jedha. Namoonni taa'aa jiru bara. Yeroo nakkeedhuun taa'anii dhaggeeffataa jiru. Kun jala taa'anii dhaggeeffataa jiru. Garuu diishii jira inni dhaga'u hin jiru. Namooti baay'een milkaa'u kan dadhabaniif kanaaf ergaan hin galuuf, lallabni hin galuuf, raajiin hin galuuf, faarfachuun hin galuuf. Ka'ii faarfadhu yoo ta'e akka waan nama maasii namaa kee hojjetutti si ilaala. Ameen jedhi yoo ta'e akka waan ofii isaatti tajaajilan sun fayyadamutti fudhata. Sababni isaa maaltu taa'ee dhufe. Mee waan sii ta'uun sitti baan immoo ergaan sii qaba daftee harka kee yoo ol fuute ganama kana isa barbaachisaa sanaa wajjin wal argitee baata. Namni sammuu nagaa qabdu iyyiti ameen jedhi guddis. Waaqayyo beeka jedheen dubbadha. Waaqayyo beeka jedheen dubbadha. Tarii dubbiin kun waan yeroo gabaabaa gidduutti isin himtimee fitu miti. Beekumsa Waaqayyoo namni tokko yookiin paasteriin tokko yookiin raajiin tokko yookiin lubni tokko kan isinitti himee fitu miti. Himaa duuna. Himaa dhumna. Warri kanaan duraa ergamoonnis himaa dhuma dhuman. Luboonni dur Museen fa'aa himaa dhuma otuu himanii waggaa 120tti kaa'ee sokke. Otuu himu, otuu lallabu, otuu dhugicha dubbatu himaama du'e. Warra akka Iyyoobbaa otuu himanii waggaa 140tti qaana'ii du'anii sokkan. Yoob. Akkasuma warra durii warra umurii gurguddaa jiraate warra waggaa 900 ol warra akka Addaam namoota akka Maatusaalaa fa'aa namoota achi dudduubatee bitee yoo laaltan warri duraa kun 900 ol jiraatan. 900 otuu waan kana otuu haasaanii sokkan isaanis Abiraam fa'aa akkasuma otuu haasaanii sokkan. Luboonni bara keenya ergamoonni bara kakuu haaraa kana keessatti otuu himanii dhugichi kana waaqayyochi kana waaqayyo kana fakkaata dubbiinsaa kana dhugaansaa kana otuu jedhanii dubbicha fituu dadhabanii ofii dhuman. Nus dubbicha finna miti ofii dhumna. Nus dubbicha fituu hin dandeenyu humnatti wangeela finnu hin qabnu. Wangeelli nama fixa. Otuu lallabduu sokkita malee inni si dhiiseen sokku. Jaarraa umurii nama baay'ee waan lakkoofsiseef. Waan hin jechuu barbaade Waaqayyo beeka gaafa innu akka namticha mana barumsaatti meedaaliyaa kaasee barnoota xumureetti fudhachuu hin qabnu. Sababni isaa beekumsi Waaqayyo namarraa meedaaliyaan fudhanne malee warqii mormatti hin dirre malee harka keessa lol qaba dafee ergaan sii qaba beekumsi Waaqayyo ganama kana sitti mul'ata. Anuma duwwaatu iyyaara hin jiran jechuudha. Harka kee ol qabi ganama kana jedhaa yaati. Sana fayyise argeen ba'a. Sana hiike argeen ba'a. Sana geeddare argeen ba'a. Jaamummaa hafuuraa sii baneeraan immoo. Maal dinqiin takka Yesuus hin jiru beekta.
Kanaaf Waaqayyoo beeka jechuun kemistirii baratee fixee jechuu miti. Akkeetti naan fudhatina. Waaqayyoo beeka jechuun mana barumsaa liidistaariitti dhaqee digirii fudhatee bahe jechuu miti. Mana barumsaa tokko, kolleejjii tokko, yuunivarsiitii tokkotti barnoota fixeeti waa sirra kaaniin miti. Beekumsi Waaqayyoo uumama garas. Beekumsi Waaqayyoo beekumsa lubootaa garas. Beekumsi Waaqayyoo beekumsa dookteerotaa garas. Hindaa'um dookteerii warri ta'an beekumsa Waaqayyoo irra xinnoo qicatan xinnoo muraasa xinnoomatti dabalameef. Kanaaf Waaqayyoo beekumsi isaa biran ga'amuu jennee baranna gaafa baranna. Beekamee hin dhumuu jenneeti walitti himna. Faarfamee hin dhumuu jenneeti walitti himna. Lallabamee hin dhumuu jenneeti walitti himna. Malee Waaqayyoo furdaadha meetirri isaan mana hojjaan isaan mana jennee tilmaaman qabu harka keessa warri Waaqa kee jaallatan. Ati Waaqayyoodha jedhaa yaati. Hundumaa caaltaa jedhaa yaati. Ilaagaa namoonni Waaqayyoon beekuuf dhamaan yeroo hundumaa daandii biraa irratti hin argitan daandii Yesuus irraan kanan. Namoonni Waaqayyoon beekuudhaaf dhamaan barbaadan yeroo hundumaa iddoo biraatti hin argitan eessa jiru ottan iddoo aarsaa jiru. Namoonni Waaqayyoon beekuuf dhamaan. Namoonni Waaqayyoon beekuuf barbaadan yeroo hundumaa lafa amannaatti hin argitan, lafa sobaatti hin argitan, iddoo mana chirchaaroo kanatti hin argitan, lafti itti argitan isteejii Waaqayyoo irratti. Gabaa yoo dhaq isteejii Waaqayyoo irra jira. Mana barumsaa dhaq isteejii Waaqayyoo jira. Maadirakii Waaqayyoo iddoo aarsaa Waaqayyoo irra jira. Har'aa jalqabeen immoo sii kadheen darba ishee kana. Taayifood irraa fayyuun salphaadha irraa Waaqayyoo. Hiikamuun salphaadha. Balballi sii banamuun salphaan dhalootatti kan cime Waaqayyoon bira ga'uudha. Daandii Waaqayyoo hordofuudha. Kan cime isa kana. Jarbe tuma cimu har'a Waaqayyoon baree of bareen galeedha yaati. Wanti Waaqayyoo ofii isaatii beekee nama jalaa dhos iddoo nuyi hidhannudha. Waan nuyi bortaan ulfina keenya borii ofii beekee nama dhosse Waaqayyo. Atuun beektu. Ofii beekee nama dhosse. Iddoo ammaatti maal? Waan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaan argin. Akka namni isatti bortaatu hin argineef, akka isheen sin saamneef, akka isheen ammeenya sirratti hin gooneef, akka namni karaa kee hin cufneef isatti bortaatu akka isaan argineef hin ashagge. Taasi go'aal. Ulfina kee borii galateeffannaa dhufu malee kana ta'uuf jedhanii arganii miila seelan ka'an. Hin ashagge Waaqayyo jaamoota. Waan ati bortoof jettootuun beekii ani iyyuu sirrattan hojjedha bara. Nama. Ulfinati waan ati manatti bor ijaaruuf jettu iddooti lafa bituuf jettu sana utuun beekee daldala birattan nagee ma lafti hin gurgurame de. Ilaa nyaatamuuf jedha lafa sana dhaqi nama biraatti gurgurin jedha. Nama. Waan ati ulfinati bor arguuf jettu Waaqayyo ija haadha kee fi abbaa kee iyyuu nos. Gaafuma nama guddaa taatu isaanis gaabii uffachuu dhufu. Maali yaa maal takka godhe mucaa kooyi. Maal tasiin godhe ilma kooyi. Jalaa dhosse Waaqayyo. Otuu isaan beekan lakki qonna kana qote malee siin deemiin siin jedhu. Nu dhiiftee deemte akka tasittaftu utuu beekanii maal anammaa yoo si nameen jechuu danii yoo si nameen jechuu danii nama si bira harkarra kaa'ame Waaqayyo si dibeeraa jedhanii bakka jalaa dhosse akka hin argineef namooti baay'een madaa namaa qabu. Sababni isaan madaaniif waan bor ta'uuf jedhu itti matan. Madaa keessan baay'ee isinitti himu. Otuu mana ijaarin mana ijaaruufan jedhattee haasofte. Madaa kee baay'ee sitti himu. Madaa kee baay'ee. Otuu biyya laan bahin, otuu eerpoortii dhattee pileenitti dhajjatin deemuufan jettee nagaadhaam. Kanaaf sii ta'uudha. Taa'ottanii haftan baay'een keessan. Nagaa walitti boosanii teessan. Namni rakkisaadha. Akkas deem gaaf tokko rasii deeme on kana dura dubbadhete. Bara 2008 maatirikiin fudhe. An. Maatirikii gaafan hojjedhu hin beektu gaajjii agannaa yerootti waldoota baadiyyaa kanatti ayyaana barattootaa qophaa'anii barattoota jechuun cimaadha bakka. Biyya adda addaatti dhufan. Otuu qabxiin hin dhufin, otuu hin dabarteef hin kufteen hin beekamin sagantaan ayyaana barattootaa ga'e. Ayyaana barattootaa keetti liideriidha. Nan geggeessaa dhimma sannatu qindeessaa.
ayyaaneffannee sagantaan sun ta'ee torban isaatti qabxiin nufi. Gaafa qabxiin nufu deebi'eera dabartee ta'edha. Garuu qabxiiwwan muraasi tokko siisii caacaa dhufan. Caacaachuun safara tokko miti beektu qubeedha. Caacaachuun qofa safara caacaa jedhama hoo jiraate. Akkuma argeen qabxii meeqaan fudhatennaan 2.7 fudhata dhiiraa jedhan. Ani immoo 8 fide. Lakkoofsa tokkofan gamatti hafuuf jedheen dhaqeedha. Jedheen hafe xiqqooma ishee. Nan fiige mandara waliin ga'e. Naa gammada qabxiin naa deebi'e. Inni sirii faayee fi fiden dubbanne an tu'eetiidhaanan biyya kee fiiga calluma deeman. Inni guddaa fiden taa xinnoo fiden mandara kee fiigaan. Ilaame gwaaba irraa bartu dheeniim. Takka turraani hooman qoorsiin sirrii miti haa qamu jedhame ministeera biiroon barnoota. Haa qamu jedhan. Yaa waaqa xinnoon qabu haa quufettaa. Xinnoo maarkande kana jala haattaa. Nannee bakka. Buyyoo daqiiqaa sanatti maaltu itti dhaga'ame beektu. Otuun mana barumsaa dhaqee kutaa 11tti hin galmaayin naa gammadaa jechuu qobbade. Kilaasii dhaqee otuun ta'in kutaa 11 dhaqeera otuun hin jedhin naa gammadaa jechuun qodo goggora. Yoo sammuu qabaatte waa barta kanarra. Haqameera dhanii inni 7.8 fide gaafa inni naqame sun sirratee dhufu tuqaa 6tti gad deebi'e. Hin dabarre warran dura naa gammadaa jedheen hidhii ijjisee bira darba. Isaan maal godhannatoo balleesse gammachuu iddoon ga'inan himadhe. Baay'een keessan galata iddoon geenyaa haasoftu. Gammachuun keessan utuu iddoon ga'in bilbila nama meeqatti dawwaltu dura iddoo ga'u obsi. Inuma ta'an nama si bira ergaa kadhatti dura iddoo ga'u naa jedhaani. Amma kana haaseen hin dubbatte inni rawaa qabu waan meeqa iccitii meeqa baasee immoo iccitii meeqa siitti himee immoo iccitii amma kana siitti haasee immoo dura iddoo ga'u hin haaseen jedhaani. Yeroo achi geessu dhimma isaanii galateeffatu jedha. Otuu tulluutti ol hin bahin hin dubbatin jedhaani. Dachaa jirtutti iccitii qabadhadha. Of qabeedhaani. Namoota naa gammadan sodaadha. Kufaatii kee namoota sitti aaran bichaa miti kan sodaachisu. Namoonni sii gammadan rakkoo qabu. Kufaatii jireenya kee keetti namoonni bakkeetti diina koo ittee barta bara. Si baqata taanaan si waraana taanaan diina kee akkatee beekamaan. Abshaalli gade kan biyyoo si nyaachisu kan awwaala sii qotu kan sharaa gaddaa wattaru isa fira keessa jiru. Inni isa sinitti immoo maqaa isaa sinitti immoo qoraattii dhoqqee keessaa jedhaman daaraadha barbadaa qaba. Daaraa dhattee harkaan qabatte ramacii harkasi guba. Dhoqqeera kun jettee keessa jette qoraattiin miila dil si waraan. Kana teeggattu inni fagoo jira. Isa naannoo kee eegi mul'ata keerra. Diinni mul'ataa fira. Cimtii laa kun yaa waaqa walitti naqee. Nama si bira jiru isa ta'uuf jettu waaqayyo dhosseeraa jedhaani. Atis dhoffadhu hin himatini jedhaani. Bakka maayilam waan waaqayyo si dhosse himachuun maal fayyadame? Waaqayyo hin dubbanne. Silaa waaqayyo taappellaa isaa si maxxansee biyyi guutuun ilaalaa deema laa kunoo bortolaan borqaana ta'anii waggaa irraan fuudhaa waggaa lamaan irraan immoo ilma godhataa waggaa 5 irraan immoo mana ijaarrata jedhama ture. Hin dhossennu maal gochi himtame? Dhugaa ta'u saba namni waa dhageenyaan immoo amma nama lammaffaatti mutti gadi hin ta'u. Waaqayyo waan ati ta'uuf jettu namatti himne. Gurri namaan dhageenyedha iddoo ammaati. Suman dubbataadha. Hin himne. Qabatamaa ta'u adiisu. Waan waa dhageenyaan namni hamma waan sana nama lammaffaatti baasee persentii 150 nama tokkotti himutti boqonnaan qabu. Agabuu isaa bakkee kee deemaa oola. Maali nageenya tirii sana jechaa deemu.
dhageenyaan rakkisaan namni waa dhagee sin qusatu namni waa dhagee dhugaasa baruuf hin fiigu isuma soba san argatee dhugaa dhadhee feesisa darbii dabarsaa oduu birrii tiraansfersii godhameti oduu kee tiraansfer gochaa oola namni kaardii abbaa kudhanii isiin guutu kaardii abbaa kudhanii guuttatee oduu kee miidhama kee namatti mataa oola namni ilqaabbee intolon sun ishee gaaf tokko akkanna goote sin akkas taatetti maalima taate ma waan tokko hin qabu gurbichoo mana cufate mana kee oola waaqoo balbal cufe miyyee kaardii guuttate lafatti kaardii guute si gargaaruu barbaadutti kaardii guuttate caba kee haasaa oola namni rakkisaadha kanaafan siin jedheen waaqoo kanaaf sitti dubbataa jira ilaa gadi jedheen isinitti ma of eeggadhaa harka keessan ofan eeggadha waaqoon na eegaidha dallaa bineensi nyaatu lixxee waaqoon eegin jedhin dallicha kee abai maal hojjettachi bineensa isa nyaatutti ol galee waaqoon eegedhe namni amma seena awwaala kee dhaabatee doona ol jedha awwaala kee hambaatu ati safara awwaalaati maal hojjetta anammaa waaqo bakkuma saba kana isaa illee haaraa jiru bakkuma na dibde garuu si ajaa'iba naannoo awwaalaa deddeebi'a kadhati isaa immoo du'a na oolchee waaqayyo mirga keeti iddoo dhannoowwatii yaa waaqayyo kadhata isaati lafti inni ol immoo lafa bitaachatti isa geessuudha mirga barbaadde tanan bitaarraa maal fuuta erga iddoo gaarii qabaatte erga iddoo gaarii hawwite iddoo oolmaa kee gaariin gootu kunoo kadhatan barbaadu jireenya bara baraatti na galchiin kadhatan barbaadu amantii malee yaa qochi iddoo naa qabi caraqaadha iddoo maali sii qaba qochi amanii sii qabaannoo sii qabamaadha waan kadhattaniif hin kadhanne adda baasa jireenya bara baraa kadhattanii miti amantanii galtu ishee kanatti naa himaa xuruutti namatti marfee xuruudha kudilaa kun abbaa 25 jira marfee hin jiru garuu ta'u itti naa himaa akkeettaniidhi jireenya bara baraa kadhatanii miti amananii galuu jedhaanii kiristoositti amantee naan gaadha jedhaanii eeyyee maariyaa waaqayyo hinnos akka namni dhageenya godhe ayyee waan waaqayyo sii shaffanee jiru otoo namni beeke duutee oon mee mudaa meeqa qabdu mee waa isin dhositanii ta'u waan meeqa jira waaqayyotu sii meessa jiraata waaqayyotu haadha keef abbaa keetti sii mee manatti si gashuu ammasaan wanta kee oltu sirrii miti sii dhosseem sii sii shaffaneem tu sii himeem geetaa bayyeessu billaasa maal jedhu sa warri mancaasa warri arargee muti arargee fayyadaman sana beektu otoo waaqayyo waa'ee kee ilaa kun waaqotti mee ji'a sadii gidduu mancaa bitatanii shakka waaqun ilaa kun dhuguma isin hin jedhaaram morman irraa gorraadha sababni isaa waaqayyo nu dhosseeti wal jalaa nu dhosseeti wal bira nu jiraachise kanaan walitti mi'ooftan si turqaa namni si biraa wal jalaa sin dhosse waaqayyo tokkoon mana kennee tokkoon birrii kenne inni mana qabu hin kireessa inni birrii qabu immoo hin kireeffata walitti mi'eesse walitti urgeessee kaa'i tokkorraa faarfannaan minyaa tokkorraa lallaban minyaa yeroo inni tokko lallabuu inni faarfannaa immoo taa'ee nyaata utuu akkasaa lallabeedha utuu faarfatu faarfannaa lallaba hawwataa'e lallaba jalaa cubeef burqaa faarfannaatti kenne walitti nu urgeessee walitti nu mi'eesseetu akka quba kana la quba argitanii an keessa ilaala nan dhosaanan kun namatti argisiisan baay'ee faataadha baay'ee nama simbira jiru harkaan qabaati waaqayyo walitti nu mi'eesseedhaani eeyyee akkas walitti nu urgeesse waaqayyo otoo hunda keenya wal qixxeessite wal fidna jedhan wal fidnaan jedhe kanaaf waaqayyo waan ati taatu akka namni nageenya godhe lammaffaa isa lammaffaa waa qora namni waa'ee kee akka namni yaadu beektaa meesti gaafa lallaba akka nama tokko ergichi nama tokkoof dhufa waan ta'eef akka nama tokkotti isiitti si jedheen waa'ee kee akka namni yaadu beektaa mee wal gaafadhaa waa'ee kee akka yaadu beektaa jedhanii eessaan guddate jedhee eessaan nama ta'e jedhee akka yaadu beektaa jedhanii ilaa ishee kana isiitti akkeedu namni yaada garuu
waan waaqayyo siif godhuuf jedhu bira ga'uu hin danda'u. Iyyaan eessaan bahe, eessaan guddate, eessaan milkaa'e, eessaan as ga'e yaaduunis bira hin ga'u garuu. Namni koo yaadaa oola waa'ee kee eessaan mana kana fidee, eessaan surree kana bitee, eessaan shamuzii kana bitatee, eessaan rifeensa kana akka godhee, maal dibatti yaabbee, rifeensa kana qalama akkamii dibdaa edesi gaafa yaadee dhabu sitti beesi qaba maal dibdaa abbee mataa kee kana rifeensa kee maal dibattaa yaadee bira ga'u gaafa dadhabu. Jalaa dhosi maqaama Yesuus dinqiidhuma waaqayyo kun waan akkamii odeeffatanii jiratu. Jalaa dhosi eessaa bitte nama tokko jira. Isoo dhuguma an nama tokko nan aaraa akka nama waan ta'eef nan aaraa. Yeroo tokko waaqayyoon aaramaa. Namni tokko siyaasa jallu malee itti rakkattee waggaatti si tokko caammaa bitattee gaafa dhuftu eessaa bitti yaa caammaan nama akkasii argitee siyaasa jallu malee siyaasa amma dhaqee sin bitu natti hin gurgurtuu faa nama siin jedhu jira hootee eessaa bitti natti hin gurgurtuu faa dhaqii bitadhu nama akkasii faa jira misoo dhuguma waa sirratti argennan eessa raawwanti kun dhaqee bitadhaanis afurri kuni hinaaffaa isa Bi'eelzebuul irraa dhufedha. Bi'eelzebuuliin jechuun afura abbaa duulaa jechuudha. Afaan Oromootti gaafa dhufu. Afura abbaa duulaa jechuun isa biyya bulchaa ture tun taane isa miti. Afura abbaa duulaa jechuun nama tokko kee miliyoona ta'ee ta'a. Nama tokko kee atee 14 ta'ee ta'a. Eessaa qabdi akka iddoo akkasiitti meeqasin 15 jennaan afura abbaa duulaati. Tokkochi ol darbeen afura abbaa duulaa jedhama. Sababni isaa miliyoona ta'e nama tokkotti nama tokkoon isaa dhukkuban facaasaa, gaddan facaasaa, balbala hin cufaa, balbala gaa'ilaa hin cufaa, waldaa irratti hin hojjetaa, mana mootummaa nama tokko kee ta'e hojii meeqa hojjeta afura abbaa duulaa lama harka maqaa Yesuus Kiristoosiin siin mana keerraa haa cabu nama si bira jiru quba isaa qabi harka isaa qabi ol kaasiti har'aa kaasee afurri sitti duulee jiru haa du'u jedhaati. Cabseera sirraa jedhaa iyyaate iyyaa cabeera jedhaa kaa. Hallelujah! Hallelujah! Namoota baay'eetu harkaa ba'eetti ganama kana dirree waaqayyo irratti barbaadu irraa gadaabata. Harkaa baataa dirree waaqayyo irratti barbaadu irratti seenta. Ameen jedhaa guddisaate.